Ashama arkifune nagaan keenya kan sadarkaa kabajaa kan itti sinaagaa arragaa oduu gammachiisa wanta Oromootti gammadu wanta qarree Oromootti gammadirraati isinii qooduudhaaf dhufeetan jira innis maayilli artii yookiin weellisaa Galaanaa Gaaromsaa. Waan akkasitti waan nama gammachiisu Galaanaa Gaaromsaa sirba isaa irratti gadhiisee guyyaa tokkotti nama miliyoona 5 oltu ilaale jechuun baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Rikardii walumaa galatti rikardii cabsee jira qarxam gonee cabsee jira jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisu. Egaa weellisaan Oromoo yeroo akkasitti yeroo jalqabaadhaaf jechuudha akka Itoophiyaa keessatti Teedii Afiroo jechuudha. Teedii Afirootu cabsee ture saniyyuu amma kunis caalaa jira jechuudha. Ilaala torbee keessatti miliyoona 10 ol seenuu qabaa jechuudha. Maaliifree namni keenya bakka jirutti kasana jaayibu saba Oromoo duwwaa keessa ilaalee osoo hin taane karaa yuutuubeetiin karaa feesbuukaatiin karaa tiktokiitiin ila Somaalee, Keeniyaa, Ugaandaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Austraaliyaa, Jarmanii, eessuma kan hin jennetu ilaalaa jira jechuudha. Sheer godhan baay'ee nama gammachiisa. Yaa Oromoo yaa saba bal'aa baga gammaddan baga isin qabaanne isiniin boonna har'allee boorlee jechuudha. Rikardii cabse jechuun weellisaan Oromoo tokko nuuf akkam jabina qaba. Mee sirba isaa kana irratti illee jechuudha. Sirba isaa kana keessaallee waan hubattan qabdan jedheetu yaada. Maaliif Galaanaa Gaaromsaa sirba isaa keessatti duraanillee jechuudha Galaanaa Gaaromsaa akkuma beekamu sodaa qawwee hin qabnu jedheetu eenyudha kan qeerrootti kan humna uume jechuudha. Galaanaa Gaaromsaa sodaa qawwee hin qabnu jedhee yeroo diinatti himutti eewudha kan honne itti hora jechuudha. Qeerroo Oromoo fi qarree Oromootti yeroo jalqabaatiif akka sedhe sirba isaa keessatti honne kenne jechuudha. Oromoodhaaf waama fedhes arras kunooti dhugaadhaaf yoo duune gaafa gootaa yoo du'an lubbuun nama marartu jedha sirba isaa keessatti. Maaliif isin namoonni tokko immoo waan sirba jechuun nuti waan sirba kana caqasuun dhaggeeffadha. Amantiin kamiyyuu sirba hin eeyyamu. Garuu quuqama saba isaatiin qaban quuqama Oromoon keessa jiru tokko lama jedhee kan lafa kaa'udha jechuudha weellisaan Oromoo. Kanaafiyyuu quuqama saba isaa haala biyyatti keessa jiru kan seeraan hubachiisudha malee kan sirbarraati hajaa qabaannee miti. Sirbi kun maal akka ta'e keessa ilaala. Keessa diimaatu ilaala. Maalidha? Wanta ta'aa jiru, wanta darabee waa walitti haammatanii walitti cuunfanii jechuudha. Walitti cuunfanii qabaniitu saba keenya biraan ga'an. Kanaaf dhaggeeffannaa jechuudha. Kanaafiyyuu warri hin arginillee sheerii akka gootanii kabiraarraan geessanii feesbuukii keessan tiktokii keessa karaa tiktokii akka ajaa'ibaatti faayidaa irraa argata jechuudha weellisaan Oromoo. Karaa hundaatiin iyyuu faffacaasa torbee gidduutti hin argitan yoonni rikardii addunyaa hin dorgomiin. Dhugaa isiniin jedha baay'ee nama gammachiisa. Akkasitti Oromoo akkasitti simbeenna ishee. Kanaaf iyyuu isin gammannirra nu boonsitaniitu galatooma isiniin jenna. Asumaan niin xumuraani yuutuubii kiyya subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Akkasumaan anis kan keessan wallaala guddisuun immoo aadaa Oromooti. Nagaan naa jiraadha xumureera. Akan saboota biraa